himadhu nu dhiyeessaa nu gaafadhaa jedhe ni gaafanna nus kana dhiisuufi miti bar Qobsa. Ana gasmaan isinima ammoo dubbiin tun akka sodaachisan tahin gochaan guyyaa muraasa keessatti godhamee isin agarsiisuu danda'a. Ammoo nama du'e okaanii ol guuranii kutaa fi kutaa waliin buusuu kanarraa mala takka uumaa hin isiniin ja'an yaadni kiyya kanuma kan hin qabu. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. himadhu nu dhiyeessaa nu gaafadhaa jedhe ni gaafanna nus kana dhiisuufi miti bar kan kee haa fixannu jechuun jirra malee sun sirrii dalage jechuutti hin jirru nu sunillee dhufee gaafachuu qaba dirqama. Waamichi joraan isinii haasawa. Waamichi joraan isinii haasawa qobsa. Ana gasmaan isinima ammoo dubbiin tun akka sodaachisan tahin gochaan guyyaa muraasa keessatti godhamee isin agarsiisuu danda'a. Ayya. Bawaasli. Asli kanaan kun taa'ee nu haadha taa'ee siyaasa Taa'ee dhaggeeffadhaa jiinka. Hamzaa Sheekh Jaabir. Dhaggeeffadhaa kuulee ati nama beekan Michiyoo dhaggeeffadhaa. Nuti michiyoo gaafa duraa irra barreessinee dadhabnee michiyoon afaan beekitti fayyadamuu dhiisee teekinooloojii hundatti fayyadamtu Oromoon si dhiyaa ture bar. abdii dhaggeeffadhu. Oromoon si dhiyaa ture gaafa teekinooloojii beeku dhiisee afaan Oromootiin uummata gargaartu gandummaa lakkaanii qabdaati. Allah. Abdii. Haala. Obboleessa kiyya michiyyoo taanaas laal. Miira keessaa bee waa nama dhaggeeffadhu ati ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa kan waa hubatu gaarii. Nuti dhalaa kun gisee garii waatuma gisee gara qabda. Ammoo nama du'e okaanii ol guuranii kutaa fi kutaa waliin buusuu kanarraa mala takka uumaa hin isiniin ja'an yaadni kiyya kanuma kan hin qabu. Isin ani komii isinirraa hin qabu warra waa arrabsu kanaa miti warra waa gubuu miti kun magaala barbaade dalaga barbaadu jira biizinasa barbaade foona barbaade rakkataadha. Isin warra usee taa'ee waliin laalu kanaatu na ajaa'ibsiisu jira sanii ani fixadhe isinirraa hin ba'a. kana tuun. Abosma ya da tudu mai. Abosma. Okay. Okay, galatuma carana hanno keessanii fi maaliif jennaan wantoonni dubbiin akkanaa tun yeroo hunda gartee miidiyaa kanarratti deddeebi'aa jirti. Naannoo fi naannoo waliin buusuun tun namoota du'e gartee. Obboleewwan kiyya akka itti dubbatan nama dhiba akka itti dhiisan nama dhiba isinii galee so na dhiba isinii ana walumaa galatti na dhiba kanas ta'e san hayyoonni keenya asirratti argitan kuni jaarraa abbaa gadaa abbaa jufaar mootii abbaa jufaar jeneraal waaqoo guutuu warra hamma lubbuun jiran oromoof oromiyaa jiraatanii darbanidha hayyoota kenna beeksota kenna warra dukkana keessa dhaabbatanii bara gabrummaa san saba isaaniitiif ifaa ta'anidha aarsaa warra kafaledha jara kana warra eenyummaa kenna akka afaan kennan dubbannu akka aadaa kennan boonu akka afaan kennan barreessinu warra irraa barannedha qabsoo maal akka ta'e warra irraa barannedha gabaabumatti maandisa qabsoo oromooti jarri kun maandisa qabsoo islaamati jarri kun so baatima tana keessa baatima lamaan sadiin kanaa fi kalee dabalatee hayyoota kenna kanniini suuraa jaraa gad deebisuu ilaa gubuufa waan akkasiitu mul'ata kuni nama gaddisiisa namni akka namaatti yaadu hayyoota gaafa jiran saba ufiitiif biyya ufiitiif jiraatanii miti namuma tokko diinumaayyuu yoo ta'e du'aa isaa suuraa gubuun gaggaragalchanii arrabsuun ani hin beeku nam akka namaatti yaaduutti fakkaatu namni waan akkasii godhu so maal isin jechuu barbaada gootonni kun gootota oromooti ilmaan oromooti ilmaan gandaati miti abbaan jufaar jimmatti dhalate malee jimmaaf hin dhalanne oromoo hundaaf gumaache biyyaaf gumaachaa ture jechuudha bara jireenya isaa keessatti waaqoo guutuu baaletti dhalate baale qofaaf hin dhalanne oromoo hundaaf biyyattii saniif qabsaa'aa ture hamma jireenya guutuu isaatti jechuudha jaarraa abbaa gadaa harargeetti dhalate oromoof dhalate
Harargeef hin dhalanne Oromoof dhalate. Jireenya isaa guutuu Oromoof qabsaayaa ture. Osoma Oromoo ifaaju addunyaa kanarraa deeme. Jara sadiinuu Rabbiin ollaa rasuulaa isaan haa godhu sallallahu alaihi wasallam. So anama maal isin jechuu barbaada. Kuni kennaa kuni san jettanii ganda gandaan tiimii qoodattanii warratti duulu kan deeniffatu osoo hin taane yoo dandeettan jara kanaaf magfiraa kadhaa yoo dadhabdan afaan keessa walitti qabadhaa ta'a. Jara kana arrabsuu miti maqaa jiraatu dha'uun jara jaalachi nu genne dhaloota ammaa kana. Ani immoo maali beektaa tokkummaa kiyya manni banuu kan kee gaarii. Komiinaan qabu warra hayyoota jedhanu warra beekaadha jedhanu yookiin ustaazota jedhanu jararraan komii qabaan komiin kiyya. Maali beektaa wanti kun dheengaddaa gaafa jalqabaa Wallaggaa fi Arsiitu walitti bu'e jedhamee jaarsummaadhaaf ta'amaa ture. Kan namni hin beeknes kan namni beekus hundinuu mana banateetiyyuu suuraa goototaa yookiin kan Wallaggaan ta'e kan Arsii banateetiyyuu beekamtiidhaaf suuraa galabbatee jaarsummaan dubbatama waan ta'eef alii ala dubbatamee ustaazonni waamamanii araarfamanii ka'an anaanis dhufamee jaarsummaa na dubbatu jedhamee inni asitti dhumatee ka'e tokko dhaqee mana isaa banataa ture. Hin dhumate. Achi gaafa jaarraa waaqoo guutuutiif abbaan Jifaar suuraan galabbatamee gubamuu jalqabu jaarsummaan waamamuu jalqabe. Inni beekamtii barbaadu duraan du'aa ta'ee lubbuun jiraataa ta'ee hin beekamne dhufee akka waan abbaa Jifaariif quuqame suuraa waaqoo guutuu godhateetiyyuu suuraa waaqoo gubuudhaaf na kadhaa jedha. Ustaazonni keenya ajandaa waa biraa barreessuu dhimma uummata keenya dhumaa jiru dhiisaniitiyyuu dhimma asirraa hooleyyii waan hin taane suuraa fudhattee dhuftu kana ajandaa godhatanii nama 3,000 jaarsummaa dubbataa turan. Tokkoffaa irratti wanti balaa kana babal'isaa jiru warra jaarsummaa dubbanna hin araarsina maaloodha jedhee nama lubbuun jiraachuuf dhiisuu isaan beekne ajandaa godhate kanatu dubbicha babal'isaa jira. Hundinuu kan inni dhufaa jiru abbaa Jifaariif quuqamee miti yookiin jaarraa abbaa Gadaatiif quuqamee miti. Oromoo wal jaallatu har'as Jimmaa fi Harargeen wal lole tokko hin jiru an dhibbattiin si'aman. Jimmaa fi Harargeen jaalalaan obbolummaa wajjin jira kan Oromummaatti amanu kan quuqama Oromummaa qabu. Kan asirraa wal lolaa jiru kan asirraa waceena qabaa nagadhiisaa jedhu kun kan maalummaa Oromummaan beekne maalummaa gootummaa hayyootaan beekne kanatu fooloon ittiin guddifadha maaltu na gube warra du'ee jiru. Namni lubbuun jiru namni fayyaan hin jira jedhee yaadu tokko nama qabrii keessa jiru tokko rahmata kadhataaf malee suuraa isaa fidee gubee fooloo ittiin guddifachuun jaarsummaan naaf kadhatamu kadhatu hin jiru. Tokkoffaa irratti kan badii guddaa qabu warra jaarsummaa dubbannee finnee walitti araarsina araara buufnaa jedhu nama du'aa tortoraa tokko akkamitti jaarsummaa dubbattee ati kadhatta tokkotoo dhufee tortoraan akkasaa jaarsummaan kadhadha jedhee kadhata. Kaleessa akkamitti mana asliitti namni 5,600 gurbaa abdii geeraa jedhanu sana jaarsummaa dubbatee afootu jedhi yoo dhiifama gaafate mee abbaa jaarraa abbaa Gadaatiif yookiin uummata Harargeetiif maal dabala gurbaan kun? Maali kan jarrarraa eeggatanu kan isin jaarsummaa teessanii torbiidhaan jaarsummaa dubbanna araara buufna jettanii uummanni fooloo barbaadu guyyaa guyyaan ustaazota dhufanii jaarsummaa naa dubbatan jedhee qaniin ajandaa uummatee suuraa goototaa boolloo baasee gubu warra du'ee rabbii wal argee wajji jaraatii wal argee jiru. Akkamatti jaarsummaan qabamu uummata kanaaf? Meeqa jira kan nu keessatti guddatee afaan Oromoo baratee jiru Jimmaan keessa sarargee jiras kan Jimmaatti qoonfaruudhaaf kan bunna funaanuuf Jimmaan dhufee afaan Oromoo bare meeqa jira? Ajandaan uumee akka tokkummaa Oromoon hin qabaanne kan godhuu barbaadu miliyoona jira. Nuti guyyaa warra nu keessatti guddatan kanaaf jaarsummaa teenya. Dhimma Oromootiin gargaaru uummata beelaan dhumaaru kana Wallaggaan keessa Baaleen keessatti Jimmaa eessaa hin qabnu. Har'as asirratti jaarsummaa dubbattee dubartii tokko kaatee mucaa daa'ima qabattee dhuftee jaarsummaa teessa. Torbii tokko booda jaarsummaa dhuftee teessa. Kanaafuu komiinaan isinirraa qabu jaarsummaa teenya jecha jedhu sanatu iyyuu dubbii babal'isaara. Abbaan barbaade walitti muddu wal ajjeesu qaamaan wal arge yoo dhiirummaa qabaate qaamaan wal arge dhaqee wal ajjeesu. Jimmaan bakka bu'ee namni Jimmaan bakka buufate dhaqeeti waaqoo guutuu yookiin jaarraa gadaa gubii jedhee hin jiru. Namni immoo Jimmaan keessa yookiin intinii keessa abbaa Jifaar naa gubee Harargee tokko keessa ergate hin jiru. Namni gootummaa qabu Jimmaan keessa gaafa suuraan abbaa Jifaar gubate yoo dhiirummaa qabaate nama Harargee keessa suuraa abbaa Jifaar gube qaamaan dhaqee haa ajjeesu. Asirratti miidiyaarra fiddanii suuraa abbaa Jifaartu gubate suuraa jaarraa abbaa Gadaa gubate jaarsummaa teenya jettanii naan dubbatina. Ustaaza ta'ii hayyuu siyaasaa ta'ii naan dubbatina. An akka kooti. Ati dhimma Oromoodhaaf quuqamta taanaa waa'ee Oromoo gargaarsa irratti hirmaatu.
jarri gaafa wacanii dadhabanii namni jara dhaggeeffatu dhabame namni taraa namaatiin lakkaa'ee jaartummaarraa dubbatu dhabame ofiin of taatiyanii dhiisan. Kanuma siim arraan boris dubartiin tokko ilmoo daa'ima qabattee dhuftee ati warra jimmaatiin maal jedhu.